Ashama harka fuudhee jira jirtuun maal Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Annagaa kootti galata Rabbii maatiin bifa biraa ol jirtu. Anjira fayyaa kootti. Badeetiin jira sababa badeef immoo viidiyoo kanatti aansa isinitti himuutiin hin danda'a. Achiin itti fufa buleessa kun nagaa isin gaafata. Maaliif akka dubnes immoo asumaan itti fufna jechuudha. Akkam jirtu nagaa jirtu bakka jirtanitti nageenya Waaqaa isin haa baay'atu. Ani tokkummaa Taamiroon jedhama. Obboleessa siifanii gaafii wayiin qabadhee dhiyaatee jira. Isaan lamaan iyyuu gaafii gaafachuudhaaf kallattumaan karaa isaa nagaa isin haa gaafatu. Akkam jirtu nagaa jirtu maatiin siifan biraa ol deertanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa ta'u. Jirra nagaa. Gaafiin jalqabaa isin gaafadha. Sagaleen maal fuudhee deessa? Dhagahamu baachuu danda'an ta'e. Wallaalee sadi bishaan kuusuuf gaafadha. Jalqaba akkamiin wal bartan? Akkamiin wal bartan? Ishee kana. Gaafiin jalqabaa Gaafiin cimaa. Maal cimaa kun? Uumamuun cimu. Jalqaba akka carraa ta'eetu obboleessuma keessan taa'ee kabbadaa kan jedhamu bilbila koo fayyadame bilbila irraa fudhatee yeroo achiin immoo ittiin fayyadameera bilbila koo sana. Biloo kootuun godhin akkuma walitti naa kenne lamatti immoo tokko fayyadamuu jalqabne isaan walii bilbiluu akka carraa isaan lamaanii gaafa walii bilbilan bilbila irratti onlaayinii irratti suura ishiin argin dhaalan bakka natti tolenna akkuma koo janajjanuu jalqabe. Janajjanuu? Baay'ee amma immoo karaa keenya deebi'a. Haala kamiin isa baruu dandeessa? Haala kamiin akkuma inni ibseetiin jira. Bilbila sanaaf galee bilbila immoo kan obboleessa kootiiti jechuudha. Dubbisni ilmeessi maneenyaa jira. Yeroo hundanaa bilbila waan ta'eef yeroo sagalee yoon kaasu sagaleen kan nama biraati. Nama wayiitti bilbila isaatti na jeeqee irratti hojjechuufaa ture nama jechuudha. Annaa sababa sanii yeroon booda jechuudha. Maa hin dogoggorre sirrii dhabdee. Gaafii lamaffaatti. Ammoo gaafii deebii keenya keessatti warri deebii sirriin deebisne innis na beekaa anis ni beekaa bishaan burcuqqoo tokko dhugdan jedhamee kaa'amee jira jechuudha. Miti ammoo xiqqoo dogoggorteera. Maal dogoggorre tokko lammaffa itti deebinaan si dhumata. Akkamiin gara jaalalaa dhufte? Yoo kara jaalalaatti kan dhufne gaafii bakka nageenyuma wal gaafachuu waan adda addaa walii dhiyeessuun ni jira. Wantoota walii dhiyeessine san yaadni keenya gaafa tokko ta'u yaada babbareedaa tokko naa dhiyeessitee yaada san ishiin gaafa naa dhiyeessitu bakka akka nama beektuu beektitti an fudhadhee yaaduma sanaan kara jaalalaatti galle wal janajjanuutti jalqabne galgalootu waliin dubbisne rafuu. Janajjanuun maalni? Gaafii jaalalaa walii dhiyeessuu walaasifsiisu. Yaadni garuu sii miti gaafina gaafataa yeroo maal dubbatu. Dubbachuun qabdu? Adamamtu. Ammaaf. Adamamtu. Maashii gaafii gaafataa. Suutadhee dhuguu danda'amu? Hin danda'amu guutamee kaa'ama. Daqiiqaan isinii qabamu? Kanaan booda daqiiqadhaan. Hin finne? Fixeera gaafichi keenya yeroon isa kan olaanuu nagaa. Egaa hin guutama kanaan booda hin fixa sitti meera. Gaafii lammaffaa nan si gaafadhu jaalalli siif maali? Hayyee gaafiin isaa baay'ee ulfaata. Jaalalli siif maali? Jaalalli anaaf jireenya. Jaalala jechuun anaa waan hunda jechuudha. Maaliif jaalala jiraatu wanti hundi jiraata waan ta'eef walumaa galatti jaalala jechuun jireenya hin jala. Akka kootti jechuudha. Akka siifan firaa olitti. Baay'ee. Ammoo gara keenya ka maali ishii jaalatte? Maali ishii jaalatte? Han hunda jaalu yaadan yeroo isaa qaama waliin beeknu bilbilaanii yaadan bakka yaadonni naa dhufan yaada jireenyaaf ta'u waan ta'eef sababa sanaafan gara jaalalaatti. Baay'ee. Gaafa sadaffaa gara keenya deebi'a. Jaalala akkamii isaa qabda gochaan agarsiisa? Bara yoon deebisuu dadhabe bishaan nu baay'ee garuu asan jaalala gochaan argisiis jaalala kamitti isaaf qabdaa? Gochaan argisiisin kun akshinidhaan argisiisu.
abbaa manaa koo baay'ee jaalladha. Gochaan immoo iddoo gongorre. Dogongoree iddoo gongorre. Jaalala ibsii fi jaalalli gochaan akkamitti akka ibsitu gabaabnee kan keessaa hin ulfaata garuu dhugaa dubbachuuf taana. Kanaaf jennaani akkasumatti inni sin beekaa amma jennee tokko immoo sin jaalladha abbaa manaa. Iyyee gara keenya deebi'a. Gaafii waraffaadha. Jaalala alaalatitu caalamu, gara alaalatitu ulfaatamu, wajjin jiraachuutu ulfaata. Jaalala alaalatitu ulfaatamu, wajjin jiraachuutu ulfaata. Halaalarra fageenyarra jechuudha. Jaalala alaalatu ulfaata. Maal? Sababni isaa alaala taatetu wal jaalatta. Nama san qaamaan hin argitu yaadan malee ni ulfaata. Wajjin jiraachuun siif salphaadha jechuudha. Iyyee gara keenya deebi'a. Ifamaa tokko. Dukki. Haa dhuguuf. Kaayyoon keessan gara fuulduraa maal? Ana gaafatama kaayyoon. Kaayyoon Gosa koo biraatti ammoo fadha. Deebiin gaa. Beekumsa miti mirga koodha walakkaatti dhiifama. Kaayyoon kan moo kan Kaayyoon kee gara fuulduraa maali? kan koo kaayyoon koo gara fuulduraa jireenya gaarii jiraachuu. Waan yaadu waan adda addaa jiran jira wanta san milkeessitee jiraachuu jireenya gaarii jiraachuu achiin immoo maatirra horachuu dandeessa waa hedduu jechuudha. Karoora namaa baay'eedha. Hawwi namaa jechuudha. Walumaa galatti jireenya bareedaa isaa jiraachuun barbaada jechuudha. Karaa keenya deebi'a. Gaafii shanaffaa. Osoo ishiin deebi'ee nan deema jettee hin eeyyamtamu akka iyyaalaa jechuudha. Hin eeyyamtamu ni eeyyamta. Hin eeyyamtamu ni eeyyamta. Gaafiin akkasii kanumaan duraa onaa dhiyaataa ture. Ani eeyyamuun barbaadu. Maaliif tokko? Jaalala. Fakkeenyaaf hojiidhaaf an deemaa maaliif hin eeyyamtu? Hojiidhaaf deemta garuu ammas na adabi ka'eetitti. Akkuma ati ibsi kaara kun hin jiru ishee. Adabi garuu bishaanicha hin fixxa. Lakkaa'uun jala dubbadde kana nu. Bishaanicha fixuutis. Haa ta'u jaalala deemuun isheedha duruma gaafii kanaan wal fakkaatu na gaafatteerta. Jaalala fageenyaa moo jaalala wal biraatu sitti laafatteerta. Sitti ulfaatanaan jetteerta. Jaalala fageenyaa sunatti ulfaataa jedhee si deebiseera. Akkasuma ammas walirraa of fagaatte ni ulfaata jaalalli. Lammaffaa immoo ittiin waluma faana jiraanneetu hanqabnuun hojjetaatiin maatii horachuu barbaanna. Hin eeyyamtu waan eeyyamtudha. Hin eeyyamu jedhee sababa faana ni maaraabe. Ayyee. Ani immoo nan deemaan jedhe. Ada temas ada kol buton. Bago. Gaafuma wal fakkaatu gaafuma isaan wal fakkaatudha. Maaliif isa jaalatte atinni? Maal isaa jaalatamu maal isaa Maal isaa jaalatte? Baay'ee ani mootiin amala isaan jaaladha. Fakkeenyaaf amala isaa bakka amala qabeessaa nama jireenyaaf yaadu yeroo haasofna jechuudha halaalarraa. Akkuma halaalarraa isa harkisanitti immoo qaamas akkasumatti rakkee nama jireenyaaf yaadu. Injiraafitee nama yaadan walii galchu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf amala isaan jaaladhe jechuudha. Siif deebiin eegaa. Hanqinni gaafii torbaffaadha. Gara fuulduraa hawwiin kee maali? Hawwiin isin waliif qabde? Gara fuulduraa ittuma deemaa irraa hojjetaa irraa wal faana jiraataa irraa marree akkuma jiraataa irratti mootiin hawwiin koo maatii horannee ishee faana ijoollee horanneetu jireenya gaarii jireenya bareedan jira miti waan yaadde hundi guuteetoo akkasiin jiraachuun barbaada ishee faana. Maatii horannee wattu maatii hagam horachuu barbaada. Qabnaa bara. Qabna miti irra tokko. Maalitti qabna waan qabna. Jalan dubbatiin adabni. Hin beekan jeetan kun. Firaa ol akka jiru hin beekan jeetan. Innaa ati immoo
Kara amma jechuudha silaa ala deebitee akka ati hin deemnes inni seenee yaa waan ta'eef jaalalli waliin irra caala haala jaalala lala hin ulfaatee waan ta'eef waan gaafisa gaafadhe as keessatti maal hojjechuu feeta maal hojjettee jiraachuu feeta. Dhugaa biyya kana keessatti hojjechuun hin ulfaata. Anaan mamaatti ammayyaa. Gara fuulduraa maal? Gara fuulduraa garuu jechuudha. Ganamni waan adda addaa jechuudha. Waan karoorsitan sammuu kana kanatti yoo irra geessee hojjette malee isin ulfaata. Isuma waliin waan karoorsin hin qabne jechuudha. Waan hojjennu dhuunfaa keenyatti yoo rabbi jedhee nu gargaare jechuudha. Waan adda addaa hojjennee jiraachuu dandeenya jennee yaadda. Isa sun immoo yeroo biraan gaafachuu dandeessa. Ammaaf garuu ani manumaan jiraa haadha manaatiin immoo hojii qaba jechuudha. Ayyaa ta'uu akkuma si yaaddan isiniif haa milkaa'u. Amiin. Amiin. Gaafa saddeettaffaan si gaafadha. Isheedha moo situ inaaf jaalalatti? Isheedha. Isheedha. Maaliif? Akkamitti bara? Asitti nan dubbadha. Anis nan naafa innis ni naafa. Dhuga dubbadha. Nan dhuga garuu? Isan na gaafata malee itti nan gaafata. Fittu malee amma hin dubbadhu deebisu hin deebisu nan naafa. Gaan jageessa fi. Guutee ka'een deebisa qaba. Deebisi. Egaan simoo ishee naafatte yeroo fakkeenyaaf yeroo hojii kootiin alatti mana galee mana nan baa'uun jedhe nan baastu. Ragaa qabatamaa faana dhiyeessuu hin danda'a. Hoon baay'ee simmootiin wal faana baana itti waluma faana baana. Akka carraa ta'e giroosaalii tokkittiidha naannoo mana jirtu mannaa fi shuma jirtu kana. Manichaan seenaa. Manichaan seene maal hojii seenteetti. Isarra caalaa wal faana baanu itti manicha wal faana baanee kaanee raanneetu. Guutuun masaayii mukti ulfaata. Otoo inni meegaruyyuu natti ta'e. Situ naafamoo situ naafaadha. Ani otuma ni naafeeyyuu waan inni fa baasiin qabu anaaf si wal beekna kaasumatti gabaabsinee too dubbanna. Amma isa dhiiska isa waan wal beeknu ati inni naaftamoo ni naaftu. Anna ni naafa shaayoo. Ammuma keerree naafu baadhu. Naafuu hin danda'a ammuma kana hunda miti garuu. Dhugaa dubbadha. Dhugumaan maara Dhugaa dubbadha. Amma kana hin jedhanii. Namni inni naafu hin jedhamu jaalala keessatti naafan inuma jira. Inni naafan inuma jira hamma ani ishiin gahu ani ishii baay'ee ulfaata. Kun kijiba. Kijiba. Fakkeenya jechuudha. Inni gaafi jaalalaan gaafachaa jira ammoo naga wayii gaafti keenya kan biraas itti fuudhannaan beekamu yeroo biraa garuu ammoo inni sin naafa. Baay'eetti naafa jechuudha. Naafa jechuun immoo namni tokko nama jaalatutti naaftaan jedhamu tokkos jira. Hammeenyi fi himti jechuudha. Eegalee kanumaaf jechuudha inni sin naafa amani kana. Ati sin naafta? Ani amalee. Keessatti koo naafan jira. Naafan jira garuu kan kee kan koo hin caalaan jira. Akkamitti hin caalamni jira? Hin caala akka itti caalu waliin beekna kanaafati. Amantaa moo namantis? Dubbadha yookiin an dubbadha inni amantaa moo namantis? Amaneera. Tijjabara inni naafadhe. Ammas karumaa kee deebi'a. Gaarii tokkotu waate akkamiin ishii batte? Daftee tole si jette moo turtee tole si jette? Koo si dhamaas namas hin dhamaas. Hawaasa. Otoo sobi annan beeku waan ta'eef. Otuman sobamne waan bakka torbee tokko hin caalu. Torbee tokko hin caalu akkatti torbee tokko hin caalu jalqaba nan barreessee fi nan dubbisee ka'een itti dubbatuun sodaadhe. Waanuma gabaabaa nan addaan kutaa nan barreessee achiin kaasee tooti. Barreessee fi ka'ee tanani ni yaadadhu waa dagadheera ati yoodha akkamiin bilbila koo argatte moo bilbila obboleessa koo maaf qabatte moo an ta'e naan jette suma isa keessa bakka waan torbee tokko garuu. Saala caala ta'uu danda'a. Maaliif seete ani mosiif hin ibsaa qofa si yaadachiisa. Indoon bilbila obboleessa kootii hin jenne. Kazaa isa malee nama biraan dubbistu naan jedhe. Maqacha isaa dha'ee jechuudha. Eeyyaniin jedhee keessa dareen namaa si ta'inaan abbaa manaa kootiin jedhee. Dubbisaan waan akkas jeequmsa wayii dhufe wayii naaf fakkaatan ta'e jechuudha. Annaa baay'ee si dhamaase. Amma amani si dhamaase moo si dhamaase? Ayoo akka sobaatti hin deemnoo ta'e malee. Sobaa miti. Dhugaadhumaan torbeedhuma tokko hin fidu. Torbeedhuma tokko hin fidu. Hin
torbee tokko bakka waan isaa maaliif akka ta'e beektaa gaafleen ati na gaafatte sun guyyuma tokko dhume miti. Inni sana booda dhagaa duraan bilbila sanaan kaasnee erga ergitee maal ture. Inni amma laale guyyaa sadan tokkoof nan dubbisne akkasumatti yaalii gochaa dhuman ture. Sanaan booda sababa akkamiin argattee maal jedhameetoo jalqabne achiin waa'ee keenya otoo gadi hin bu'in wal faana haasa'uu jalqabne gadi buunee waa dheeraa otoo haasa'uu hin jalqabne jechuudha. Ani maal akkan ta'e ati maal akka taate otoo haasa'uu hin jalqabne otuma inni kaayaa yaadota jiran immoo tiini wanta na bira jiranis wanti si bira jiranis hunduma isaa haasofneetu akkamiin akka jiraannus maal ta'uu akka qabnus gara jaalalaatti galuudhaan dura. Anaasonni inni ji'a tokkoyyuu ji'a lamayyuu fixuu danda'a bakka karaa wal amansiisuutti hangalle ji'a sadi ji'a afuriyyuu fixuu danda'a karaa jaalalaatti hangalle jechuudha. Garuu wal haasofsiisuu hin jalqabne torbee tokko hin caalu bakka haasofsiisuu diddeetu yeroo baay'ee akkamiin bilbila isaa fayyadamtamoo maal jettee na gaafatte inda'uun sagaleen ati naa ergite isa bira sin dhaqan nu lamaanuu immoo tokko fayyadamaa ture. Inni waan torbee tokko hin caalu garuu haasofnee mootiin karaa jaalalaatti wal amansiisuudhaan hangalleetoo karaa jaalalaatti galu. Inni ji'a lama ji'a sadii irree fixuu danda'an. Hayyee tokko hin hafe. Hindi inni akkamitti jaalala gaafiin isaa dhiyaatee hin jiru ture. Ibsiif kan jedhamu jiru sabira. Moo kan isaan nagaafata. Injiru ati inni gaafii sagal gaafatamee ati gaafii ja'a gaafatamte ammoo ati ibsitee jirta waan ta'eef akkasumaan ittaafuun jira. Kanaafuu yoo maatii Ayyee isa galatoomii gaafiin nu dhiyeessite. Agaggeessumni karaa dura dhaggeeffattoota. Dhaggeeffattoota keenya gaafii nan dhiyeessas gaafuma kanadha osoo itti yaadin qacarraa ta'ee dhiyeesse. Yeroo biraa immoo hanqanaa olii qabannee walitti deebinaaf fayyaa ta'anii galatoomaa lamaan iyyuu akkanumatti waliin isinaa bulchu jaalala kananii nagaa ta'a horaa bulaa. Amiin. Galatoomne. Galatoome obboleessa keenya amma kana nu haasofsiisuun kee baay'ee nama gammachiisa yaada irraanfannee hunda akka yaadannu nu taasiste galatoome. Duubatti si deebisee